Isa kanatu na oolchee du'a koo. Mucayyoo xiqqoo maatii hin qabne turte. Daa'imummaa ishiitti abbaa fi haadha ishii du'aan waan dhabdeef akkoo ishii biratti guddachuuf dirqamte. Akka carraa ta'ee gaaf tokko mana ishii keessa jiraattu balaan ibiddaa mudannaan akkoon ishii otoo ishiin oolchuuf yaaltuu jalaa duute. Mucayyoon abbaa fi haadha hin qabne kun gadda suukaneessaa keessa seentee turte. Addunyaa kana irraa firri ishiin qabdu tokkittiin akkoo ishii fi qofa waan turteef amma garuu tokkittii akkoo ishiis of biraa dhabdeetti qofaatti hafte. Sanuu ibidda boba'u keessatti. Galgala itti ibiddi gamoo isaan keessa jiraatanitti qabate galgala ishiin itti akkoo ishii du'aan dhabde sana namoonni hojjettoota balaa ibiddaa waamaman. Humni ibidichaa guddaa ta'uu irraan kan ka'e naannoo balbalaan manichaa guutummaatti haguugamee ture. Namuu itti ol seenuu hin danda'u. Namoonni naannoo sana olitti seenuu waan hin dandeenyeef miira gaddaan liqeeffamanii dhaabbatanii ilaaluu turan. Hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa waamamanii dafanii qaqqabuu hin dandeenye. Balaa ibiddaa iddoo biroodhaa ka'e to'achuuf achi deemanii waan turaniif dafanii akka hin dhufne beeksisan. Ibiddichi garuu ittuma humna jabeeffachuu dhufe. Mucayyoo xiqqoon qofaa ishii mana gubachaa jiru keessa turte. Morma ishii karaa foddaa gadi baaftee namoonni akka ishiif gargaaraniif itti iyyite turte. Namuu garuu ishii gargaaruu hin dandeenye. Dhiphuu guddaa keessa otoo jiranii akka tasaa namni tokko xaafoo ol dheeraa baadhatee dhufe. Xaaficha keenyaa manichaatti hirkisuun karaa foddaa manichaa ol seene. Ibidda boba'u otoo arguu lubbuu mucayyittii oolchuu fi lubbuu isaatti murteesse. Tarkaanfii ajaa'ibsiisaa fudhate. Namoonni hunduu sodaa fi ajaa'ibsiifannaa keessa taa'anii ilaaluu turan. Mucayyittii irree isaatti baadhatee karuma foddaa sanaan gadi ba'e. Ibiddicha madaa'ee fi miidhamee ture. Mucayyoo namoota lafa ishii eeganitti kennee akka tasaa ija namoota duraa dhokate ni deeme. Namni lubbuu isaatti murteessee lubbuu mucayyoo oolche kun eenyu? Gaaffiin namoota hundaa ture. Deebiin garuu hin argamne. Erga akkoon ishii jalaa duute mucayyoon fira tokko illee akka hin qabne beekamaadha. Eenyu ree namni kun? Namni nama hin beekneef gatii amma kanaa kaffalu kun eenyu? Inni sun ta'ee torbanoota booda jiraattonni magaalaa sanaa dhimma tokko irratti mari'achuuf walitti qabaman. Mucayyoo xiqqoo fira hin qabne kana balaa ibiddaa suukaneessaa irraa hafte kana eenyu haa guddisu jedhuun ture mariin isaanii. Dhimma marii isaanii kanaan eegalan. Marii sana irratti namoonni argaman hunduu turan. Dubbachuuf carraa jalqabaa kan argatte barsiistuu turte. Anis barsiistuudha jettee dubbii ishee galche. Mucayyoon ana biratti yoo guddatte carraa barnoota gaarii argachuu dandeessi. Nan barsiisa, nan qayyabachiisas jette. Itti aansuun kan dubbate qonnaan bulaadha. Mucayyoon naannoo qonnaa isaatti guddisuu akka barbaadu dubbate. Naannoo qonnaa kootti yoo guddatte mucayyoon kun jireenya fooyya'aa qabeessaa fi gammachuun guutame qabaachuu dandeessi jedhee yaada kenne. Isaan kaanis yaada amansiisuu danda'u jedhanii itti amanan duraa fi duuba dhiyeessan. Dhuma irratti namni yaada dhiyeesse abbaa qabeenyaa magaalichaa ture. Dureessa beekamaadha. Mucayyoo xiqqoo kanaaf wantoota isaan ishii barbaachisu dubbatan kan hunda kennuufii nan danda'a. Maallaqaa fi wantoota maallaqni bituu danda'u hundas na biraa argachuu ni dandeessi jedhee miira of tuulummaan dubbate. Hunduu dubbatanii booda gaggeessan waltajjichaa namni dubbachuu barbaadu jira otoo walga'ichi karaa xumuraattiin fidin carraan dhumaa kan namoota gaafate. Mucayyoon yeroo kana ija ishii lafa ilaalaa callistee taa'aa jirti. Haala kanaan otoo jiranii namni tokko dudduuba walga'ichaa irraa kan ka'e gara fuulduraa duratti itti deemsa eegale. Suuta deemaa ture. Akkaataa deemsa isaa fi suuta jechuun isaa dhukkubsataa ta'uu isaa agarsiisa. Fuula duraa akka mucayyoon teessee jirtu eegee homaa hin dubbanne. Mucayyoo guddisuu akka qabus yaadota amansiisoo dhiyeessee hin qabu. Irree isaa irraa uffata ol kaasee mucayyittii qabe. Harkaa fi irree ishii akka malee madaanii waan turaniif namoonni galmicha keessa turan hunduu ni rifatan.
Irree namichaa akkuma arganiin mucayyoon sagalee ol kaastee ilaa namicha du'a na oolche kana isa kanatu na oolche jettee iyyite itti utaaltee hammatte. Akkuma halkaniin sana irree isaa qabatee ibidda boba'u keessaa baatee arras irree du'a ishii oolche sana jabeessattee qabatte itti mormattee boosse. Daqiiqoonniif erga boossee booda seeqxee ija isaa keessa ilaalte. Ga'een keenya asuma irratti xumurama jedhe gaggeessaan waltajjichaa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, maddi odeeffannoo keenyaa kitaaba Eebbisaa Baay'isaa Gatiin Namaa Meeqa jedhu kan bara 2014 maxxanee bahe irraati yogguu ta'u, jireenya keessatti jaalalli wareegama hin dabaalamne jaalalaa miti. Sin jaaladha jedhanii namatti himuun salphaadha. Jaalala namaaf qabaniif gatii baasuun garuu salphaa miti, ni ulfaata. Mee bakka jirtutti waan harka kee jiruun waan dandeessu hojjedhu. Jaalala jechuun isa afaan hin dubbatan qofa osoo hin taane isa akka kanaa kan lubbuurree nama hin beekneef lubbuurree nama wareegsisu kanadha. Jaalalli biyya lafaarraa namaaf kaffalan, aarsaa guddaan nama hin beekneef kaffalan, aarsaa guddaan jaalalaaf kaffalamu aarsaan dhugaa isa kanadha. Seenaan kun yoo isin tole laayikii, komentii fi sabiskiraayib gochuun yoo nu jajjabeessitanii guddaa isin galateeffanna. Haga ammaatti waan faana turtan dhaggeeffattanii guddaa nu galatooma. Yeroo gaarii qabaadha.